Soman akka garbee galcheeti biyya alaa keessatti kan inni lafu galcheeti mana najaayee gartee mana isaatiin mana gimbanya irraa diige ati faarse budhanne lan kraateriyaa faarse budhanne guutooti kijiba keessan dhaaba kijiba keessan galgaltan maal keessa biyya keessa jira wallahi maal keessa ribollon qotina kabajaa godha guyyaa nama fararra ne jalbo basobs munira Mamsan was fararra mootummaan keenya sammuu beekani mootummaan keenya seeraan nuuf dalagu jira waa meeqa dalagu jira nuufuu ta'isa nuun achi deemtanii gargaarta maal si dalagee beeku waa hedduu naa dalagina dalagu sabaqiyyaaf dalagaa jira waa meeqa qabu qaba harka dhibbata qaba harka qaba silaa mootummaan jiraate ati ganda wantarra deemta qarqarra deemta muutna godhin hamza muutna godhin halas fitaddo ayye haase fitaddo munira namnu ndimitu ragoda ayye munira fitaddo farsi nutti mo lakki fitachuu miti ani maraatuun taane nama fayyaa qabu gartanii alagaa dura nama qaqqabdanii mootummaa keenya qeeqaan oolina namni gizee dhugaa walitti himee wajjin jiraata akka fedhe oromooti irraan tana munira walaa qabanyu yaada deeme mana keetirraan yaada dabarfachuu barbaadu dabarfadhu halas yaani jechuun namni taayimii qabaa mi deeqa atis fudhadhu namni hundi fudhatee yaada isaa dabarsu wal mormii as naqaba achi naqaba irra jirru namu deeqa shan fudhatee yookaan deeqa sadi fudhatee yaada dabarfachuu barbaadu yaada barfatu waliin wacuu fi kanan jiru abbaan faarsuu barbaade achiin faarsa abbaan qeequu barbaade achiin qeeqa way gaafii si gaafadhaati hamza gaafii si gaafadha nin fitadhaqa abbaan ambilisoome jee mataasaatiif bilisoome abbaan ambilisummaan arganne jee gaafii gaafachaa jira abbaan qeequu barbaade asiin qeeqa abbaan faarsuu barbaade asiin faarsa kun ati nama haddaduu fi ati daangaa nama kennuuf biraame kun kanaafuu yaada dabarfachuu barbaadu dabarfattee namoota taayimii deeqaa shanii fudhatee akkaati mana qabdutti mana qabaa gabbaa'ee sa'aa 20 irraa iyyuu hin danda'a. Munira ammoo waan nanaasa'u jiru na dhaga'u jirtaati na dhaga'u jirtaa waan nanaasa'u jiru namoota manni itti wal qixaa taayimii deeqaa shan fudhatee haasa'ee irraa bu'uudha malee asirra taa'ee deeqaa meeqa wal mormuu mitii siin jee'an. Mana Hoole barabbaa akkas taanaan nama kaanu gurii jechaan si gaafadhu deebisaa naa kennu. Ani gaafii deebisii hojii deebisaan jiru namni hundi asirra bahee waan ibsatu ibsataa siin jee gaafii deebisii hojii godhuufi miti. Nama asirra jiru akkas eega taate abbaan tokko gartee kanaa wajjin dubbachuu fedhu anaa si deebisa kanaan juugaa namni nama hojii haasawa. Amsa mootummaan Muniraa faan ni tuqame mootummaan Muniraa faan namni tuqe seeraan gaafatama. Lal mami laal sala wallahi isinin mi koytu Munira guddaa taate oy me qalbee saaqi oya gista Munira namni nu sin taazzabu me koy bobbas gaafii takkaan gaafadha ishi isiin maal gaafii na gaafattiimi anaa gaafataa qoya me atiin tuni Oromoo ta'uu tana laalame baalagummaa xiqqaa guddaan qabu laal Oromoo irratti gizee afaan banuu fedhu namni hundi akka itti haasa'u laalame maatii teessan ganda keessa jirti maaliidha itti Muniraan namtichi har'a kalee achi abiyyi afaan banu jiru siitu afaan banu jira malee gowwaa badaa siitu afaan banu jira namtichi abiyyi arrabseetu san bakka ati jirtu san jira ilaa har'aa eega kalee saniitiif as jidduu maal goote ati dhageeffadhu na dhagaye ani qaama mootummaati miti ani qaama mootummaati kaniin dubbachuu jiruufu sagalee ta'uu fi mootummaa kiyyaaf arrafamuu bakka nan jirutti silaan humnatti qabaadhe edaan mana hidhaa bulcha. Isaan warri humna qabu san gaafachaa irra nuti san gaafachaa irra bakka kana arrabdiin jiru kan anillee sarumaan gaafachuu jira maaltu isin waan kana maanu mormita nuti namtichi achi taa'ee qaama mootummaa waan san dalage hawaasa keenya akkasitti xiqqeesse aannan gurguruu fi qillee gurguruuf as dhuftan nuun jeesan ilaa irraa hin hidhamne mootummaan sanuu maal godhu jira jenne ati kana gad dhuftee mormita na wajjin Foynuun beeni laala. Ayin jenne akkanan jenne ammarra deebiteen dubba akkatti jenne mootummaa kan qabdanii mana sirraa diigee naan jechaa jirtaati. Masirraa diigee kaboochee ati ni manne. Baga narraan diigee jedhu fesitti ni manne an. Injirjiiri namaan mootummaan hin jiru jechaa jirti Itoophiyaa. Mootummaan narraan diine jechaa takkaa jedheen beeku an.
Akkasitti kam. Daa'imni sheexaan rajiim. Hinjenne takkaas mootummaan irraa hin diine mootummaan ta'e nama Isin ajaa'ibu garuu dhiiga Oromootiin hangorratti dhaabatanii hangorratti taa'anii har'a taankii diroonii qabatanii uummata Oromoo ajjeesaa uummata Oromoo irratti diina sassaabaa lafa keenya sharashanii diinaaf itti kennanii namni barbaade lafa keessa Dr. Abiy Ahmedin sharashare mootummaa gabadha mata 550 isin gabroonsee sharashare sanis deebisaa jira calleedhanii dhagaanii yoo gaafa nuti lafa duraa kan namte deebisaa jira uummata Oromoo isinin ajjeesna haadha kee beenna abbaa kee beenna jettee uummata Oromoo irratti eenyummaa ishee agarsiisti jechuudha. Ilaala mootummaan waan tokko hin fiddan jechuudha. In lolla Oromoon ilma leencaati. Basaastuu 4 kiiloo keessa sassaabdee sana kan ishee eeggachaa jirti. Dhiyoo kanarratti dhiyoo qanii keessan eeggadhaa baay'ee. Jibbansa dhuunfaa keessanii guyyaa amata meeqa maaliif hin jibbu ammoo hogguu inni waa'ee Oromoo dubbate namni gisee irratti duule gabbaatanii alagaadhaaf hiika ta'uu qabdan. Mootummaan jibboo Oromoo maqaa qabaniif nuun illee hin jibbin. Maal godhani mootummaan achi aangoo qabatanii waggaa 7 caalaa achi taa'anii uummata Oromoof maalitti kenna? Maal godhani uummata Oromoof? Waan ofii. Uffatti kamaan isinii godhan feetan isin dhuunfatti sabaa sablamii 85 waliin bulchu jira biyya gurbaanii. Muniira amma kana jettu tana osoonii fi namni har'aan tana dirree dhawaa keessa taa'ee akkas jee Muniiraa ta'e galgala kana achi iyyitee sagalee naa taa'aa jechuun jirti amma silaa hidhaadha gabaabaa walitti himna. Baay'een gaddi garuu. Laphee guuttattee gisee isin akkana jettu kana. Osoo Muniiraa taate wallaahi daqiiqaa osoo hin geenye mana hidhaa bultiin siin jee mana hidhaa. Dhimma kana nuti kana gaafachaarra. Wannummaan anaa fi gurbaa san adda godhu maali lafateenya irratti? Gaafiin kiyya kana. Wannummaan Muniiraa fi gurbaa san lafateenya irratti adda godhe maali? Gurbaa anarra maaltu kabajaatti godhe lafatiyya irratti? Bakka dhaloota kiyyaa irratti waan kiyya irratti gurbaa ana caalaa maaltu kabajaatti godhe? Kana gaafiin kiyya. Muniiraa osoo taate har'a carqii afaan kaahaniiti. Gurbaan kajee kaleedha tan karfin irra fudhatamu jirti obsaaree. Kajee kalee bar. Osoo si taate bar galgala san kuttaa jenne. Mucaan nama tarkaanfii irra fudhatanii miti. Mucaan citizen biyya alaati. Osoonii fi Muniiraa taate afichaa jaamaa hin jaamu tokkollee wanti akkasii hin jiru. Mu'aaz Mahammad ijoolluma feemasii xiqqoo tana osoo taate har'aan tana mana hidhaa jirti gurguddaa dhiisii wuyi. Ati maal haasoo afichaa wanni jaamu nu qofarratti jara qofarratti haa dalagaa. Nadagai murtii guutuu guyyaa tokko gabbee Khadiir Jawaar qeeqeeti paatrool direedoo warraa Finfinneetti isa barbaaddee dhabdee qindeessaa manaa fuudhanii makiina irra darbanii kutaniin mucaa isaa walitti mana galu. Muniiraa waan san quba qabdi mataan si. Tiishartii Haacaaluu har'a uffattee deemtee ennaan si hidhatti. Ooriin ajjeefamta. Mormitiyyuu gaafii ga'an Muniirummaanuu. Yoo si qafalame qofa Muniiraa dhugaa kun wana dura ta'e isaa misi duuba si hamachaa jiru. Akkamiin waan kana mormite? Muniiraa anaaf kalfalama. Akkamiin waan kana mormite Muniiraa ati dhuguma rabbii meeqa qalbee isaa kiyya taraa fudhannee itti haasoo hinaa hoyi. Akkamiin waan kana mormite ati? Atiin tun kanii fi achitti kanii dhagaye. Dheengadda cunqursaa hagas ga'uu sirra raawwate. Wal sossobuu miti. Warri Somaaleedhaa sibiratti ollaa mana keetii sanitti mana kabajaan jaaratanii kabajaan bareedanii jiraatan. Kaabineen isaan akkas gootu san akkas goote san isaan takkaan tu'ine. Barra madaan sirraa ugee jira. Maaliif madaa tana haaduu barbaadde ati mataan keetu? Guyyaan akkas teessan gabbaatee sagalee naa taatee hangammas akkas godhanii jiran maan dubbatin. Teheetiin jira. Hunoo viidiyoo sii fida. Video ati bochus maxxanseen jira. Muniiraa jee sarchi godhi Facebook kiyya jala yoo natti hin qabdu maal sii godhan? Sagalee sii ta'eetiin Facebook irra maxxanseen maal balleessitee miidhiyootan maal balleessitee mana jalaatiin deemtee sagalee sii ta'ee poosti godha. Waan ati ammaan kanatti sagalee taateef ijaaranii. Sagalee sii ta'ee Facebook irra maxxansee. Muniiraa akkin jeeti. Mootummaan sagalee uummanni naatee ijaaree jettu amma. Jarana mee akkin jeeti. Muniiraa jaa sarchi godhaati. TikTok irraa ni dhufa.
akkana mana na jalaa diiganii jiraachuu dadhabee maallaqaan biyya alaatti dalagadhee dhufe manaan jaarradhee jiruu wallaalee jettee Muniiraan viidiyoon isii ni jirti. Muniiraan dheengadda akkasi boochusan daqiiqaa haga kanatti osoonii fi har'aan tana Muniiraan gabbaatee ka dubbattu taate duruu mana hidhaa jirti intalti dhalaadhaa mi'a aficha haa bultu yookaan dhalaa aficha ni dogongortee namni jiru hin jiru jarana waan kana kan nuti dubbachaa jirru waan kana akkami isiin gad dhuftee afaan guuttattee mormuudhaaf yaalti waayi. Nuti anaa fi gurbaasan ani mana mootummaan anaa fi gurbaasan lafa teenya irratti maaltu adda godhe gaafiin keenya kana ati ammaan tana afichaa jettee laa'ee fi teetiifu afichaa gurbaasan seeraan irra qoratama eenyu waan ta'eef waayi maarra qoratama galgala daqiiqaa takka gurra qabanii fuudhanii hidhanii yoo akkas ta'ute yoo mirgi keenyaa fi mirgi isaaniillee walqixa haa ta'eetuma jiraatu akkuma kijibaanuu jaansan taa'u ta'e gurbaasan Oromoo latti godhanii hidhansan ammumaan laalaa ture poolisa potoroola sadii hin erganiiti qabuudhaaf jarri hiriira bahee jara silaa poolisaa kan silaa isa gurbaasan qabuudhaa deemu uleedhaan cafaqan viidiyoodhaa jira waan ajaa'ibsanitti ta'u garuu an namni gartee amma mootummaa tanaaf falmuun kun waan haarayaa miti isa tanaafillee hedduutti hin rakkatina waliin illee falmiin guddisina akkasuma natti fakkaata jara keenya. Asumaan Gadaafi ani wannummaan wanni tokkichi ani jecha Muniiraa irraa arge wanta maaltu jira beektaa Hamza asirratti amala Muniiraa miidiyummaan kalee koo jaffe miidiyummaan kalee amma mucaa gadhiise suni amma poolisiin Diradawaa Shinyiilee weeraraa jirtii jaanii akkana iyyan miidiyaan san gadhiisee jechuudha. Poolisiin Diradawaa Shinyiilee weeraraa jiraa jaanii akkana iyyan siigalee ammuma ammaa tana jechuudha. Olola propaganda ummata kana wali buusuudhaaf akkanatti wanni isaan hin goone jiran. Inni biraa wanni ni Muniiraa teenya dhaamu jiru Muniiraa teenya mootummaa akka gaarii jaalatanii mootummaa kana nama akka gaariitti irraa fayyadamee jira. Biyya san keessatti sitti himu Somaaleen hagam paawara qabdu nama hunda dura dhaabbattee hin dubbatin an akka obboleessatti wanni ni siin jedhu. Hanga mootummaa kee deeggartu cichii deeggarii garuu nama dura ol baatee faarsee bulaa si dura quufee fi si dura nyaate kana dura ol baatee dubbattee wanna ifin naqin ammaan tana ijoollee Oromoo warra waan kana keessatti mirkaanee wanna jedhu hidha guuruu deemanii asumaan ifkuba qabaadhaa jechuu barbaadeeti keessaafuu warri biyya alaa jiru. Mootummaan laan nama hedduu qaba Muniiraa teenya nama du'uufis hedduudha qaba. Waraanaas poolisiis ni qaba milishaas ni qaba kaadirees ni qaba kaabinees ni qaba miidiyaa kana mileenaraan qaba suuta if eeggachaa sirbaa warrume inni qabu san keessaa takka anaanu qaba nutilleen tanaafuu kaate bareedaadha akkas taananga warrume inni qabu san keessaa tokko warra si duraa faa eegi hiriira boodatti seente kana eegi fandishee faa eegi ati fandisheen faa maa callisa waan kana irratti ni dhaman fandi laali maame jabala maame waan tokko abiyyi deeon tana waan godhe qaba qaama bulchiinsa godinaalee jiruu fi bulchiinsota duraan turan alatti qaama haarawa kanuma akka gartee baalee roobee faadhaan hoogganamanii godinaalee Oromiyaa hundarratti qaama haarawa biraa ijaaru jira erga filannoon dhiyaatte kana qaama haarawa fidee caasaalee haarawa caasaa mootummaa duraan jiru quban qaban duraan qaama insaa jedhu kanaatu ture arraan tana abbaa kanaaf dhufee hojjetaa mootummaa tokko fuudhee daddabarsaa bakka tana si geessaniin beektu qaama akkasii haarawa jaare warreen kalee waa faarsaa turan kun qaamni akka fandishee faan warri duraan biyya larraa gale caffeera misfaa xarafa qabanii jiran amma qaama haarawa tolche amma diimaa labuufaa silaa namni xiqqoo amma ijoollee teenya keessa haasa'uu ni danda'a jee mootummaan harkisee fidetee isaan kanaa hubannaqee jira mootummaan amma qaama haarawa tolfate lafarratti filannoo fi adeemsee amma deemaa jiru waan godhameef. So Muniiraa teenya xiqqoo ati bakka sanillee hin geenye biyyuma keessaan jiraattee isin beeka. Uumaa dila sana akkasitti itti ilaalama. Namnummaan amala kiyya beekuu mee dhaabbadhaan anamma isaa wajjin haasa'uu fedha. Ilillii miti maali ilillii Amerikaa teessee Muniiratti ilillii darbita. Yaa maame ni ustamoon ustaati faana beektaa gattaa yemmuu taasisi wayyaa. Warra akkana ilillii ol darbu Ameerikaa taa'ee maa ilillii sirra darba.
baga darbe. Anu Hamza irratti xayyaara darbe amma leenca sirratti darbu diimaa labu yoo nama Ani amma dhaggeeffadha. Ani qalbeessaa nama siyaasaa ni qalbeessaa wajjin haasa'uu fedha. ililli sirratti ol darbe. Ani qalbeessaa wajjin haasa'uu fedha. Ogguuta kamaan meediifama naa godhu. Obsi Muniira ayyaana asirratti fudhadhaa obsi. Yaa qalbeessaa kana ni jaalatta beektaa Muniira duraanu. Qalbeessaan eessuma kiyya. Obsi Ittiin jaalladha. Siyaasaa keessa eessumni hin jiru gaa'e qalbee isaa gisee dhugaa jirtu sitti hime booda eessuma kiyyamaa kanaan jettiin jeeni. akkas yaa. Asaa guutuu ammata meeqa ol beena natti himaatis jira itti himaatiin jira rakkoo. Laala obsi nin xumuraa yeroo takka naa qabi Muniira. Laala ammaa dubbiin TikTok irratti hooggantoota mootummaa gurguddaa sadarkaa federaalaatti. Gis takka nama 100 jirtan dhiifama qalbee isaa kiyyaa. Namni 100 jirtanii gis takka mee gaqqabaa taaptaabii akkasumatti itti gaqqabaa hundi keessan. Carraa nama hundaa kanneetiin namni hundi gaafii gaafata harree barbaada. Koppiliin killee godhaa deema. Koppiliin godhuun vaayiraal dabalaa namaas nuuf fida. So koppiliin killee nu godha fayyaa ta'a. Diinaa muftii kabajamoo ministeera haajaa alaa kan turan jalqaba gaafa bara wayyaanii ambaasaadara kan turanii fi erguma biyyaan godhufanillee ambaasaadara kaayiroo kan turan sadarkaa gorsaa daarekteer of ministeer Itoophiyaa Abiyyi Ahmeditti illee sadarkaa daarekteeratti kan turan sadarkaa miidiyaatti dhufanii TikTok irratti ayyaana fa'aa wajjin yeroo isaan haasa'an agarra. Mootummaan jara keenya akka malee waan hojjetu wallaalee jira. Mootummaan kufaatii hamaa keessa jira. So wanni dhiibbaan isiin Hamzaan faan, Maammeen faan, Gadaan faan isiin asirratti godhu jirtan diina muftiin mana gabbaafte. Jara keenya hojii laaftutti hin jirru quba qabaadha. Waan keessa hoo jara asirratti hin beeka. Jarri qulfiin asii isiin itti micciiraa jirtan bilchiginnaan warroota miidiyaa irratti haasawan caffee fallee gabbaasanii waamichi mana kaabbuttatti caffeedha godhamee caffeen sodaachuu haasawni dhoon mana caffeetti illee wajjaasonni bilchiginnaan gooliin itti galu qaamni diimaan labuufaan dirqamaan gad dandamatu bahataan jiran ayyaanaan faan waan jedhamu irratti xiqqoo ayyaanaan haasawa bareedaa haasawaa jira. Ayyaanaa cinatti namni haasawa kana barbaachisu ijoolleen haalaan miidiyaa kanarratti haasawuu dandeessu ijoollee karaa bahaa kana waan taateef diinaa muftii itti finna waan jedhu diinaa muftii nutti fidanii jiran. Amma diinaa muftiitti hojii haasawuudhaaf adeemnu beellama qabannee diimaan faan kufanii jiranii baay'inni gaayoo irraa dhaabbatillee dhiifama gaa'onaa uumaa rakkoon qabu lubbuu namaan caaltu baay'inni diimaan argatu lubbuu ilmaan oromoon caaltu. Kanaafuu yoo dandeenye ogaa gargaarsa waliin buunee goonaaf diimaa keenyaaf yoo gartee maa baay'ata kiyya isiin ijoollee bahaatu lokkokkirra dhaabbate kajeelu taate bifa saniin gaa nama Ameerikaa jirullee gargaarsallee waan barbaadu bifa saniin bira kun amma gaa atakaaroon nuufi kabajamoo gorsaa ministeera biyyattii obbo diinaa muftiitii fi ayyaana wajjin hojii ta'uu deemu ayyaana baay'inaan afaan amaaraatiin kasaan haasawanii warra amaaraa kana itti haasawuu fedhan gara oromootti dhufuudhaaf adeemsi isaanii amma gara diimaa faatti dhufan ni fidanii of qopheessinee warra kanaa wajjin ma'aasoo nuti qabnu ni jira isa of gaafachuudha. Manni nuti amma diinaa muftiitii wajjin ministeerri biyyattii hojii uummataa dhaabee TikTok irra dhufee akkam jirtan nagaa waa'ee Abbaay irratti giddiba Abbaay jedhanii waan Abbaay irratti osoo miidiyaa biyyattii qabanii miidiyaadhaan dabarsuu dhabanii gara sooshaal miidiyaa kanaan dhufanii taa'anii sa'aatii fudhatanii sa'a 2-3 sa'a 4 ta'anii haasa'uun isaanii dirqama kanaa biyyiitu laate dhiyoon tana jechuudha. So warri miidiyaa irraan jiru propagandaan keenya cabee jira. Ijoolleen nuti gara miidiyaatti raayyaan miidiyaa bobbaafame laafee jira. Nummaan gurguddaan ani mataan kiyya gabba'uun qabaa jira biyya ammatti gara siyaa'ee isaa warreen isaadhaa wajjin akka marateetti hanqaama keessoo isaanii sirriitti hin beekan. Garuu dirqama dura diinaa muftiitiif hooggantoonni biraatti illee hedduu jira miidiyaa kana jala itti gaafatamaa information of Itoophiyaan federaalizimiin TikTok Hamzaa kana jala ture reefu as jalatti hin arge. Annin beeka sirriitti ol beena. Information Itoophiyaa abbaa fedhe jeesee abbaa fedhe qonni godhuun as jala jira. So amma wanni Muniiraan akkatti hottonfattee waan kana jettuuf waa argatteeti miti. Siyaasa kamuu keessa hin jirtu isiin ammachi keessatti yoon gartee biyya kun akkanaa miti jedhan dhiisan yaaduma jettuufi gartee biyya keessa jirti jiraachuma tokko waan mootummaaf illee miseensaa miti caasa hedduu waan takka illee miti isiin amma jiraattu masalaa jiraattee mana jalaa diigan jiran akkanuma laaltanii wajjin mormii godhuu dhiisuutu isiin irra jiraatan akkanaa dhiisa. Kanaaf nuti amma adeemsi amma isiin qabdanii mana gabbaaftan hoggansa guddaa sadarkaa biyyattiitti biyya bulchu hojii uummataa dhiisee gabbeen hojii haasa'u biyya shoorar keessineeti irra jira keenya. Biyyi nu harkatti kufuuf deemti. Qabsoon eegallatuun qabsoo jabduudha. Jabaadhaa itti fufaa diimaa labuutis ol nu baasaa jala jira fayyaa ta'e Hamza. Oke, buta kerja cunin dari. Marah bu, kalau